Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Birraan Inspire. Qophii keenya imala gara jireenyaa ja'uun keessummaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhuma sagantaa tanatti na faana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Like fi share godhuu isin dagatinaa. Imaltuun inteessu tana abeeku kabdaa. Baga nagayaan yaamicha keenya kabajjee asitti nuuf argamte. Galatoomaa isinillee na kabajjanii na yaamuu keessanii hedduu takka galatoomaa. Mee miskiin eenyu daawwattoota keenyaan wal bara? Okay, ani miskiin jaamaa miskiin Muhammad Ali Tinjaamaa dhalattuu godina Harargee lixaa carcar hulaa qunnittiin dhaladhe magaalaa Barkallee jaamtu keessatti. Achirraa illee ijoollummaa kiyyaa'in achi ba'een beeku warra ciroottiin guddadhee ciroottiin baradhee hanga haayigarskoo ciroottiin baradhee ciroorraa karaa Finfinnee dhufe Finfinneen ture waggaa dheeraaf illee achirraa as dhufuu danda'e. Tole galatoomi irra deebi'ee kallattumaan gara gaaffii fi deebii keenyaa seenna. Mee yoom gara biyya tanaa dhufte? 2015 dhufe. 2015 ji'a lammaffaan dhufe Masri. Gara Masrii dhufte jechuudha. Masri dhufe. Tole biyya kana dhufuu yoomirraa yaaduu jalqabde takkaa'u biyya kana dhufuuf abjuu yoomsa keessatti uumame? Biyya kana dhufuudhaaf 2013 12 irraa kaasee biyya kana Masri dhufuun hawwa ture. Maaltu si kakaase jechuun akka biyya kana dhuftuuf? An biyya kana namootuma dhufaniin argee duraanillee deemee biyyoota biraa dhaqee jijjiiramuun hin barbaada ture. Immoo biyya tana dhufuu gaafasuman namoota as dhufan fa'aa dhagee nama sanirraa argee biyya kana dhufee anillee jijjiiruun qabaa anillee bakka yaade san gahuun qabaa galma keeyyatti biyyi sun nageessiti jeetii yaadaa ture saneefeen namoota sallaalladheetuma dhufe namuma kara kana deemu. Mee Itoophiyaan alatti biyyi biraa taate deemtanii jirti osoo Masriin dhufin dura? Deemeetiin jira. Fakkeenyaaf Saudii deemeetiin jira. Saudii deemuudhaaf gaa karaa san Saudii keessatti wanni barahaa keessatti wanni suqunnamu hedduudha. Finfinnee irraa hin ka'ee baraa gammoojjii hatta wanti jijjigaan deemee jijjigaan maaliin karaa san irraan fadheetiin jira tureetiin jira. Baraa san keessa deemee Jabuutii seenuu daangaa Jabuutii sanuu seenuun haalaan ulfaata. Haalaan waan san gaara keessa deemeetiin seenee Jabuutii irraa baharaan illee Yaman dhaqu waan ulfaataa Yaman irraa ammas barahaa tana keessa bas waan jireenya keessa fokkotaa barahaa namni Saudii tana waan namni fedhee akkatti yaa'uuf hin beeku malee karaa fokkotaa jireenya kiyya keessatti wanni fokkotaa naqunname san barahaa san keessa deemee Saudii dhaqee jechuudha. Jibuutii, Yamanii fi kana qaxxaamurteeti lafa Saudii dheete jechuudha. Soomee Saudii tana gaafa dheetu chaalenjii akkamtu si mudate biyya san keessatti hangam takka turte biyya sanoo? Biyya san waggaa takkan ture amata takkan ture biyya san keessatti chaalenjii na mudate fokkotaa tokkoon qaba. Arabtittii takka bira dalaguu turre naafi miciyyoo takka firaajaamtii naafi si wajjiin dalaguu turre mana qaalittii bira mucaa qaalittiitii wal lolte mucaan xiqqaadha. Mucaa saniin diqaalaa jettee na fakkaata zan waan arabiidhas didas hin beeku haarayaa isiin ni beekte haalaan turte mucaa arrabsite arabtittiin galaanuun jette. Wallolanii isaan daaraa wal godhanii anni uumaan beeku irraan hubadhu waan isaan waliin jaanis garuu arabtittiin na jaalatti galaanuun jette deebitanii maallaqa fudhatanii osoo maallaqa nuun kanneen gallee guyyaa sadi bullee eessatti galtan? Mana keenya mana jireenyatti ganda Oromoon galtuu jira. Mana jireenyaa sanitti gallee arabtittii biraa deemnee galaadhaa deebitanii maallaqa keessan fudhatanii nuun jette. Gallee guyyaa sadi gisee bulluu anarratti osoo hin dawwalin miciyyoo irra bilbiltee kottu maallaqa kee fudhadhu jetteen. Saboota anillee na bilbilan isaanii wajjin jiru na bilbilanii anna yaamte qaalittii maallaqa kiyyanaa kannuu fi ati hin deemtu naan jette. Arabtitti irra bilbilan na jalaa kaasuu didde. Ittiin bilbilee na jalaa kaasuu didde ammallee isaan yaamte isaan akkatti bilbiltee yaamte isaan makiinaa qopheeffatanii deemuuf deeman dhaqqabeetiin anis maallaqa kiyyan fudhadhee jala deeme. Wajjin deemnee mana qaalittii gisee osoo karaa jirruutiin miskiinis nu wajji jirtii jaaniin qaalittiin bakka karaa deebi'aa nuun jette erga miskiinis ni wajji jiraatti. Namitti maallaqa fi kan barbaadu. Namitti maallaqa no akkasii miti. Namitti maallaqa kan itti tun deebi'aa jette ganaadha taphni. Achi kaanee if duuba deebine ammas deebi'ee miskii buusaa koottaa jetteen. Nam buusnee didanii hayyee buusnee jaanii dhayne. Gisee mana qaalitti hularra akka geenyu makiinaa poolisaatis akkasitti ga'e. Miciyyoo isisuu deemti si galee miciyyoo qabsiisuu deemti. Gisee makiinarraa nuti gabbuun an keessan jira.
Hulaa duraa giseen akkanatti maa waa hidhatan fuulatti sanfirraa ol darbu na agarra. Lat gootee poolisoonnis ga'anii jiran. Lat gootee mana keessa onna darbite. Warra asii kana qabuu dhiise fiigee na jala seenee na qabe. No isiin badiin qabdu jettee na rabdittiin isii yaamee lakki isiin badiin qabdu laalaa gisee jettu waraqaa ta'e fidinaan jee. Isaan fidamaa jiru waraqaan qabu akkasi qabamnee ati amma baata osoo naan jaanii mana hidhaa deene itti baatee jahan hidhame. Mana hidhaa biyya sanii mana hidhaa fokkotaa keessatti faamiliin kiyya maatiin kiyya bakka nan jiru tokko beekanii bilbila kiyya erga waggaa poolisni naqabee tiraanii cufamee obboleeyyan achi keessaa qaba. Isaan kara biyyaa galuuf osoo deemnutiin isaan jalaa badee dalagaa san deeme beeyte. Sirkiin kiyya cufaa taatee faamiliin kiyya duute jaanii bakka sabbaranii baatee 5 mana hidhaa malas jaama mana hidhaa malas akka biyya kana qanaaxir kana mana hidhaa fokkotaa mana sanitti hidhamee baatee jaa. Achirraa baatii 5 hidhameetiin karaa shumeessi mana hidhaa shumeessi jaamutti achi dabree mana hidhaa san keessa baatii takka mana hidhaa san keessatti illee baatii takka guyyaa 15 moo 20 hidhamee ergan achitti hidhameen online irra deebi'ee faamilii kiyyaa wal argee bakka nuti duuneessi sabbarree jiranaan jaanii waan akkasiitiin na qunname achirraa kayeetiin biyyatti galee jechuudha baatii 6 mana hidhaa keessatti hidhamee. Xamada intala taanii hidhameetu deemtee jechuudha. Xamada intala taanii kaa'ame saniin dhee. Sayni wajjin. Karoorri ati qabattee ittiin suudii dheeyte sun si milkaa'ee jettee yaadamu osoo bakka galma san hin gahin sababa rakkootan uumamte sanaan akkatti galte jechuudha. Wanni galma naa ga'e hin jiru achitti amata takkan ergan dhaqee amata takka dhaqee immoo namni gizee jechi dhaqee daftee dalagaa seenuu hin dandeessu taarifni sun osirraan bahu na dhoowwan obboleeyyan kiyyas dalaguudha. Taa'uun ture taa'ee dura nyaadhu baraatti haalaan miidhamte jaanii taa'uun ture achirra baatii muraasan dalage wanni jijjiirama inni fide hin jiru jechuudha sun. Gaafii biratti yookaan dabarru biyya kana hoo gaafa dhuftu akka yaaddee dhufte sanitti argatte jechuun namni tokko gaafa biyya takka dhaquu deemu if dura imaajin godha biyyi sun waan akkanaatiyyee gaafa biyya tana dhuftu akkuma gartee yaaddee dhufte sanitti argatte. Akkasittis argachuu yoon baadhe waan hin barbaadu irraa argachuutti hin jira jeetee yaada. Gaafa dura dhuftu akkuma gaafa biyya teessee yaaddee sanitti dhufte biyya kana akkasitti argatte. Akkasitti hin argan. Fakkeenyaaf gaafa biyya kana dhufu biyya kana gisee dhufte yeroo muraasa keessatti biyya kana deemtaa waan jaamuu jira beekte gaafa as dhufte garuu jireenya kana keessatti waa hedduu siqunnama guyyaa yeroo hanga namni qabee sitti hime sanitti hin deemtu. Sanii ol si fudhata warri sanii gaditti illee deemee rabbi wanti godheef nasiibanii jira garuu immoo sanii ol sitti fudhata immoo abdii muruu hin qabdu. Wanni guddaan abdii muruu dhabuudha. Abdii muruu dhabuudha. Imala milkaa'inaa gara biyya kanaa gootu kana keessatti wanni si mudate takkaa'uu eegaatu dhufte mudannoo nati mudate jettee. Wanni biyya kana giseen dhufu wanni haaratti na qunname hin jiru. Inumaa taariba duraan hin beekan siin jee taariba dhuftaasisi taariba duraan hin beekan inumaa dura kasoodii deeman sun karaa dheeraa guyyaa hedduu miilaan deemta kana makiinaan deemtaa obeete wanni addaa wanni na qunname as dhufuudhaaf hin jiru. Maaliif ammas wanni nan itti amanu waan takka milkaa'ina tokko dhaqqabuudhaaf milkaa'uudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa dabruu qabda waan hedduu dhagaa hedduu sidha ni gufattaa mataadhaa waa hedduu dhooyta. Kana hunda waan akkasitti amanuuf wanni bu'aa bahii fokkotaa wanni akkasiin na qunname jee hin jiru milkaa'inuma kiyya gahuufin deemu jiraan gaamma. Muuxannoo baqattummaa san dura waan qabdu. Waan hin qabuuf. Hangasumatti ulfaanne jechuudha. Hangasumatti ulfaanne. Gaafa daa'imummaa abjuun kee maal ture? Gaafa daa'imaa namni hundi keenya abjuu garaagaraa qabnaa ture. Maatiin takkaa'uu barsiiftonni keenya gisee nu gaafatan gaafa guddatte maal ta'uu barbaadde gisee jaan waan akkanaatiin godhuu barbaadde kuunis akkanan ta'uu barbaadde akkana jaa. Ati gaafa daa'imummaa irra turte san maal ta'uu feeta ture? Gaafuma daa'imummaa kiyyaatu ambaradhee yookaan injiinara yookaan doktora yookaan maal ta'uudhaa miti. Dalagee sooressa ta'uu bakka addunyaa tan harka keerra deeffachuun fedha. Nama biizinasaatiin ta'uu fedha. Dalageetis immoo nama biizinesaa maallaqa baankii kaadhee taa'u osoo hin taane beekamuun fedha waan takka dalagee waan mul'atu takka waan dhaabbatu waan har'a dhaloonni har'aa qoffitiin irraa argu qofa osoo hin taane dhaloonni dhufullee waan argu. Waan dhaloonni dhufulleen itti na beeku waan akkasii takka dalageetiin beekamuu fedha gaafuma durattiitu. Gara biizinasaatiin beekamuu jechuudha. Beekamuun barbaade. Tole
Bizinesa kanaan akka milkoonni wanni si godhe ni jira. Takkaa'u maalii fi itti milkaa'uu oole jettee yaadda hanga ammaa. Milkaa'uun oolle yaadutti hin jira. Wanni hundi har'uma lafaa kaatee siin taatu baroota dheeraa. Ati hanga feete dadhabdee dulluma keessa illee galma siigoo danda'a wanni sun beekte abdiin muranne hanga ammatti waan yaadasan bakka yaadasan ga'uuf hin deemutti jira. Tattaafadhes immoo ciisee kaayyoon kiyya sun wanni yaade sun galma maanaan geenye hin jenne deemutti hin jira. Bakka san waan san galma san gahuudhaaf deemutti hin jira. Itti bakka yaade san gahuudha. Deemutti ammallee kararra hin jira abdis immoo nin gahasi. Okay, duwwarra. Ati biyya alaa keessaa odoo amma deemte jaanii biyya tam deemuu feeta? Kanadaan jaaladha. Maal? Kanadaa nin jaaladhan beeku. Odoo Kanadaa ammaan tanatti geessanii maal hojjechuu feeta biyya sanatti? Jechuun abjuu kee kanaa waa wal qabatu ni qaba? Abjuu kiyyaa wal qabachuun dalaguu wal qabata malee biyyaa waliin qabatu. Abduu kiyyaa wal bakka dheeyte jechuun biyyoota mirgi namaatti eegamaa ta'e biyyatti daleeydee humna kee hurkaa kee argachuu danda'u yoon dhaqe abjuu kiyyaan biyya hundi naaf milkeessa jeetii yaada. Kanadaa garuu hin jaaladha. Kanadaan abjuu kiyya milkeessuudhaaf haala naa mijaa jettee ni yaadda? Ni yaada. Soo sababa saniiti mo'onni ati jaalattuuf sababa biraa qabda jechuudha. Sababa biraa qabaachumti ani beeku Kanadaan hin jaaladha. Immoo abjuu kiyya akkuma siin jeetti biyyoota humni namaa itti kafalamu biyyoota jechuun galii humna namaa galchitu fi mirgi namaatti kabajamaa ta'e yoon dhaqe hunda hin taa'anis hara hundaan tattaafadhee kaayyoo kiyya san galmaan nan ga'a abjuu kiyya san nan milkeessa jeetii yaada. Abjuun kiyya biyya keessa osoo hin taane na keessa jira harka kiyya irra jira na keessa sammuutii keessa jira anaan milkeessa malee biyyatti naan milkeessitu. Rabbisiifaa milkeessu Kanaadaa deemuudhaaf tattaaffii natti goote oo maalimi? Hanga har'aa Kanaadaa tana deemuudhaaf tattaaffii goote ni qabdaa? Nan qabaa naan milkooy. Maxxantummaan hirkattummaan deemuun barbaadu Kanaadaadhaas hirkattummaan osoo deemuu barbaadeen hin deema ture hin barbaadu waan akka fakkeenyaaf ispoonsara namni namaa godhee nama harkisuusan hin barbaadu. Ifee xiyyaaf hin galma san ga'uu barbaada wanti xiyyan laaluu barbaada. Kan bakka ga'uu danda'u waan yaade akka milkeessuu danda'u if qoruun fadha addunyaa kana gubbatti ifee xiyya qormaatuun fadha. Dandeettii ta'ee jirtu dhumatti fayyadamuu barbaada namarraa uumaan barbaadu. Jechuun ispoonsara silaan barbaadeen hin deema hin barbaanne xiyyammoo biyyi inni naa milkaa'e achii miti karaa kiyyaan dadhabeetiin jira yoo inni jala osoo hin rafin halkan guyyaa halkan addeebee namoota narra waa beekan namoota galateeffatu qabu jira isaan illee boodan galateeffadha akka naa milkaa'uuf deemeetiin jira waajjira yuunisaar jalan jira waajjira yuunisaar jala takkaa osoo hin hafin ganamarraa osoo qaaxiraan buleen jeen hirriibnillee yoo na dide qaaxiraa bulee osoo hin rafin achi dhaqee achi ooleetiin galee halkan lammaffaara. Kun cimina dhugaadha dhugumatti kun waan gartee daawwattoota keenya hedduudhaaf illee fakkeenya ta'uu danda'udha. Namni kaayyoo biyyaa itti bee dagatuu hin qabu maaliif akka biyyaa bee gonkumaa dagachuu hin qabu waan itti biyyaa bee san aarsaa isa gaafatu guutuu kafalee waan saniin itti milkaa'uu danda'uu qaba namni. Hanga har'aa jireenya kiyya keessatti milkaa'ina guddaa jettee wanni ati yaaddu tokko. Hanga ammatti alhamdulillah mucaa tokkoon qaba. Wani irraa gammade naa milkaa'ee jee sani gabanumaan dura akaakoo isaa Maamad Jibriil galatoonfachuun barbaada bakka saniin naagee mucaan kiyya umriin isaa ijoollee nama amata 10 gadiiti umrii saniin quraana baratee awwaliyaa mana barumsaa Finfinnee barata quraana fixee 30 fixee hifzii حفظي جرا ديدة مسدد جرا لما ليوتنا فتاة جرا ردي حفظي أجرا صدما بوسة حفظي براتشو جرا عمري سامتك أني قد يكان سنجي سني بقى هوين كي يسني وني هنجس نجم متشيسي هنج أردت جرينا هي خيسة هنجو يو لغات هذا دو جرينا خيسة بقى جرينا هي خيسة وني قدون جمبتشون تي إساسني رب عمرنا عارس رب سيافا قدس ربنا فاقدس يا ملكاين الموني في بقى قدو جسي أرجون هدونا مجمعيسا هو أنا مجمعيسو كبودت بقى يتملكوتة تيجينا وني أشرامو ويانا كمالي جمدين كبا ويا إني سوامنا برا دبرة كورونا على مسجد الصلاتون انتورة فاملي منا صلاة بيته منتي إسا صلاة جسو
بس manatti isaan ummata gurguddaa duuba dhaabbatu san dura dhaabbatee xiqqaan gaafa isaan akkasi salaachisu arguuf suuraa inni itti salaachisu gizeen argu ifirraa matarraa gizeen inni salaachisu qaree akkasitti salaachisu gizeen argu bakka gammachuu keessa boochaa beete gammachuu keessa booyeetiin if wallaale bas mucuma keedittuu budaan ta'ee nan ganaan jaanitti akka malee guyyaan gammade guyyaa isaa. Dhugumatti waan nama gammachiisuu qabudha. Mee ati miski milkaa'ina jechuun tiif maali? Akka ilaalcha keetitti milkaa'ina jechuun akkamiin ilaaltati milkaa'ina? Milkaa'ina jechuun namni waa yaade qaba. Xiqqaattus guddattus way yaadda. Waan kana yoo ati mataan kee nagayaa si qabaatte sammuun ta'e sirriitti yaaddee garagalchitu taate alaamaa qabda. Wanti qabda jechuudha. Kaayyoo qabda. Kaayyoo keessan galmaan geessee gaafa waan yaadde qabda waan yaadde san kana jettee himuu hin dandeessu namatti beekte garuu immoo keessa keessatti ati waan yaaddee sammuu ta'e tana keessatti seef gootee keessa qabda waan milkeessuu qabdu. San immoo waan san godhuudhaaf kaayyoo kana bu'aa bahii hedduutu jira. Hini fattu oggu takka oggu gufatte no amma gufadheef duuban deebi'aa osoo hin taane oggu takka lama gufatte sadin gufattu atu oggu takka waan itti gufatte irraa deebite karaa jijjiirrataa beete akkasitti galma keessan geesse milkaa'ina keessan dhaqqabda gaa. Mee wanni guddaan ati milkaa'ina kiyyaaf na barbaachite jettee yaaddu maali? Hamilee fayyaati. Hamilee faamiliin kiyya naa godhan jechuun na barbaachisa fuula duraafis na barbaachisa hanga irraatis bannin bakka tana ga'een hamilee maatii xiyyaati. Milkaa'ina keetiif hamileen isaanii murteessaadha. Hamileen isaanii anaaf murteessaadha. Garuu milkaa'ina keetiif hamilee namarratti hirkachuun akkami hamilee tantee qoftiin hin geessu taatee ni gahaa kana jechuun ifitti amantummaa dhabuu midhaan ifitti amantummaa kayya guutuudha. Soo milkaa'ina keetiif hamilee isaaniirratti hirkachuun akkami? Haadhaa fi abbaa kiyya booda jireenyi waan naa jiru natti hin fakkaatu. Saniif haadhaa fi abbaa kiyya haalaan hin jaaladhu silaama lubbuu ta'e tana isaantu du'ee dhagoorra rabbi natti hin godhini lubbuu ta'e tana dhoosii baasii yoo jaani dhoosee baasuu irra naa gabaabbata saniif hamilee isaanii na barbaachisaniin fedha. Rabbi umriitiif haa dheeressu. Milkaa'ina keessatti mee namni ati fakkeenya naaf ta'a jettee yaaddu akkam milkaa'uuf fakkeenya naaf ta'a jettee yaaddu tokko ni jira? Ni jira. Nama fira kiyyaa tokko jira. Amma Ameerikaa jiraata. Rabbi umrii haa dheeressu. Hedduu bu'aa bahii hedduu keessa dabre. Bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa dabre. Hedduu fakkeenya waan biyyatti keessa ture an ijoolleedha. Biyyatti illee fiigaa ture. Jireenyaaf namni numa fiigaa Keeniyaa dhufe hojii galmaa'ee osoo Keeniyaa yoo inni itti galmaa'ee jiru South Afrikaa dhaqee dalagaa Keeniyaa deebi'aa baqattummaa isaa laallachaa osoo jiru Ameerikaa deeme milkaa'ee fi rabbii milkeessee fi Ameerikaa erga dhaqees waa hedduu godee hedduutti bu'ee milkaa'eef kaayyoon isaa sun wanni inni yaadu sun an yaada isaa ka duraan beeku garuu milkaa'inni inni milkaa'e sun fakkeenya anaanaa ta'e milkaa'ee maallaqa dalagatee akka gaarii dalagatee san immoo baankii kaatee itti cufatu osoo hin taane warra irraa dhalannee namni kun faamilee fayyasiin deetan jira warra irraa dhalannee fi warra bakka nuti irraa dhalanne san hanga aalii fi ollaan irraa gammadutti gargaara. Hatta nama karaa keenyaa dhufee Finfinnee jiru habashaallee haa ta'u nama rakkataa Finfinnee irraa kaasee hanga jedhaa nuti dhaloonni keenya hulaa qunneetiin siin jee hulaa qunneetii fi laga odaa kana jidduu guutuu namaa amatatti hoggu takka gargaaraa beete osoo naa ta'e fakkeenya inni hoggu takka gargaaru san anilleen akka isatti waan san akkas ta'ee bakka isaa san ga'ee waan inni amatatti hoggu takka godhu san hoggu lama silaanan godhe miliyeenaa fi biliyeenaan inni amatatti hoggu takka godhu san an amatatti silaan danda'e hoggu lama godhe akka isaaniin barbaada isa saniin fakkeenya furaadha. Tole gaariidha. Inni kun erga milkaa'ee booda waan kana godhaa jiru atis akkas godhuu barbaadda garuu aarsaa inni milkaa'ina isaatti ga'uudhaaf godhe kafale san aarsaa akkasii kafalaa jirtaati. Namni kun akka nuti South Afrikaa deddeebi'aati wanti isaa yuwenni isaa Keeniyaa jirtu hordofaa bifa kanaan namoo deemaa ture. Egaa achi dhaqallee nama halkanii guyyaa dalagatee wanti jee jirti. Mee fakkeenya isa kana godhachuuf waan inni eega milkaa'ee godhe takkaa'u eega inni nama biizinaasaa guddaa ta'e booda godhe kana qofa osoo hin ta'in
namni kun waan inni gaafa gara milkaa'ina isatti deemu jiru imala isaa gara milkaa'inaa deemu kana keessatti isa mudatee kana keessatti waa hedduu dabree waan hedduu tokko danda'ee bakka san ga'e akka isaa sanitti aarsaatti barbaachisu hunda kafalaa jirtaareeti. Aarsaan namni kafalu kun hundi garagaraa beete anis hanga kiyyatti kafaluutti hin jira fakkeenyaaf amma inni hanga kalee isaatti dhabutti ta'e jireenya moohuudhaaf jireenya moo'amu garuu moohuudhaaf hanga kalee isaa itti dhabee kalee namaa godhatutti ga'e an bakka sadarkaa san hin geenye amma immoo biyya keessatti illee anis takkaan ta'e biyya biraatillee deeme yaali akkan siin jeetti suudillee deeme asillee dhufe asittillee baqattummaa jiran jira baqattummaa waan hin dhufeef san hin daganne asitti san lammaffaa ammas osumaan baqattummaa kiyya jala deematu jiru achiis deebi'ee ifis hin daganne. Waan hedduun godhu jira kana san hin jiru immoo irra guddaa baqattummaa kiyya akka inni irratti xiyyeeffatetti irratti xiyyeeffadhee anis ittiin jira. Halkan akkuma sinjee qaaxiraa bulee osoon qaaxiraa buleen jenne ganama yoo inni kisaar dhaqee waajjira yoo inni kisaar hulaa jaamtaniin hin dhadhayin hin qabu. Naa inshaallah amma xumurarra ga'uutti hin jira jeetii yaada. Tole kun waan hedduu gaariidha nama hedduuf illee waan fakkeenya ta'uu danda'udha. Akkuma reefu jeetti baqattoonni biyya tana jiran biyya tana qofa osoo hin ta'in biyya hedduu namni baqatee biyyarraa bee waan dhimma biyyaa beef tokko qaba. Maaliif akka biyyaa bee namni hundi beekuu qaba. Dhimma irratti biyyaa bee sana irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa hirriibatti dhabee namni keenya fakkeenyaaf yeroo biyyaa bee waan biyyaa beef san waan xixiqqoodhan sharafeeti takkaa'uu gammachuu yeroo gabaabduu waanuma hin tattaanetti jala jijjiirameeti waan silaa biyyaa beef san irraanfatee dhimma biraa keessa gala jechuudha. Namni jalqaba waan yaadee biyyaa bee sana irratti xiyyeeffate bakka yaade san ga'uun isaa nafu yoo murannoo qabaate jechuudha. Maal seeta keessattuu akka baqataa biyya kanaa ifirraanfatee jiru. Waan biyyaa bee irraa waan biyyaa bee ifirraanfate dhiirtinis qaawwaa teessee salluu markisuu dhagaa tumuu yoo inni kisaa quban qabdu isaa qaawwaa taa'u hatakkaa waraqaan ekispaayardii taate waraqaa yoo inni dhaqee jijjiirratee hin beene yoo inni duubaakiloos gootii miseejiin itti dhufti yoo inni meeqaatam osoo yoo inni barbaadu yoo inni koominiti irraan barbaadu inni sirkii yoo inni itti beektu san hunda takkaa jalaa badii takkaa maal taati achuma deemee wateenee dhaqee sirkii tan jijjiirratu dhaburraa yoo inni nuu kadhabdu meeqaatu jira. Meeqaatu halkan qaawwaa bulee guyyaa osoo rafuu yoo inni itti bilbiltee isa kadhabdee jala dabruu jira. Meeqaatu ammas maaliifin as dhufee irraanfatee kaayyoo isaa tan irraanfatee nyaate dhugee rafee sallum isaa harkisa shiishaa isaa harkisee qaamee qoflee diblaayitiidhaan if shawwadee sammuu isaa tana diblaayitiin tun waan bakka kaayyoon isaa maal si fakkaata namni akkasii kaayyoon isaa wanni inni qabu wanni inni alaamaan isaa kan inni biyyaa beefsun diblaayituma tana arguuf waan deemuufaa sitti fakkaata namas jiru kana hedduu if irraanfatee beekte shamarran keenya taate ni daleetti yoo dalaguutti nafne mana arabaa. Yoo inni immoo quban qabdu dhiisi. Ni takkata akka harree adii dubartiin tanuma rabbiin godhee fi rabbiin argee fi as keessaa baase malee pirootekshinii himattee akka harree adiidhaa taas keessaa yoo inni san jala deemtee taas keessaa baate ni takkatti. Mana arabaa daleetti. Ni dhufte kun asiisa idoon taa'ee qaawwaadhaatti dawwalaa janaadhaan balaatti buusaa gisee dhufte daleettee dhufte yoo fagaatte wanni isin daleedduun doolaara 400 oole 400 fa'a 300 fa'a. Yoo fagaatte 100 warra isiitti ergiti. Qaawwaa taa'ee itti harkisa inni. Fiddee guutuutti kan itti addeebitee waan shaampoo isa kadhatti. Waan shaampoon bitadhu ammas dalaga deebitee mire waan shampoo bitadhu naa kan jettee isa kadhatti beekte namni asirratti wayina dubbatu dhalaan kaayiroodhaan hundi akkasiin nu beeka namni lakkee nuti dhalaan kaayiroo hundi akkasii miti. Namni wal keessa jira amma warri akkasii ni jiran. Irraanfatan yoo inni fi quban qaban isa mana galfatanii takka isa bira galtii wajji jiraatanii ni daleediin fiddii itti kannitii maallaqa isiin nyaataa yoo isin guyyaa torbaan tokko dhukkubsattee dalaga irraa galtee mana teesse makiinaa kiyya gommaan dhufe jaa gommaan cabee gommaan maal ta'e qotaa gommaa maal laa godha wallahi an dhiiran qaba saayibee hedduu beekte akkas jaanna bira taa'anii gisee hedduu walloon akkana ta'ee torba dallaala bilbilanii fa'aa boona irraa oofi gaawoo humattee yaa ta'u dalagaa feete fokkottu isaa taatu way haati dhaltee fi inni maal irra kaate rakkoota akka qabu isaa miti isiidha malee. Akka waan dhaabuu qabdu osoo yeroo jiranii dhaabuu osoo qabanii dhiisanii booda
لا بودوان سانتا تكا يوني لكنين بيخنيمي كوبان كبني يوني نمنا كون تكا مالتي تكا باركو تكيلو ساغوتي غنا ما ديبتي كوبا غورو خايت اني يو كرب ورقا غباتي غنا يو دو افرت سينغوتو دلا براجل ديما مالي دلا برت خو تخرا دلا برا مالي اسي تنا غنا غرا غلي لالو بكما جيرتو سنتي سيدي سيبا سيغله خان ارهدو اولين دامو فر ايرله بيت ايري بالغما قاواتي سي اف دبرسيت هيريسا اف دبرسيت الرهدو دبرتون خاين خايوم بي خنا دفنيف من عربا دلينيتي مت يو خكسي يادي دف جراته نو ارغا دفلي نما جلا اركو قبتور بي خنا ون دفنيف من عربا دلينيتي بيجتي من بيجي جارنا يو خان مو بيجتي وانتي جنا يو خان بلجي نستي ويا فران بو اجازه رفنسان اف شونا دامتي خايو قبل خايو كان يسنقل مانجانا أسكيستي مو أستينيا خايو قبل مانجاتشو ندندينا هندندين بكسني مو جهو قبنا ما يرام فتا دبرتون خين نا يو يسين نفوري جتة انفور هاي انجو تنفوري جتون انفيتو ديرت خايرو جارت انت وجاسي نفوري جتون انفيتو دالان أكسي دالان نفوري جتون سون يو إسا ديفته دالا أكسي تتبيالا ديمتو isa sayo jalafte lakki kanubatti so jira da jaane karma wo jira tiwan dale de gutu takanniti jar samiti hatta yo jarti godatelle yo isin dala jette dalutindis hanga torbatti rabas meeqam beekan meeq ilmo raso baso ukubara tabute meeqajja asiti jar samiti be jar sa siyote mal fudemi mali ilmo san dalu wonni diduf mali inni isi wo jirachuf wantin kabu ilmo sana raba sa jireenye si da itti tabata debi yo osoo isi manara baateesi altee faa barbaati guyyaa 40tti manara baddeemti ilmo guyyaa 40 isarra dhiifte takka inni qaawwaadha taa ilmo guyyaa 40 nama maallaqaan qabu soo sababatanii digaa namni hedduun kan dhaluun feene bar dhaluun feene miti bar namarraa dhalan hin qabne namarraa dhala jechuun dhiirti nama hedduu dhaluun feene osoo hin taane amma dhalaan dhaluu jibbitu hin jirtu